Oromoo kutaa 11 ani isinin kijibu walloon safaraan jirtu kanatti argamtu yoo akka tasaa argamte immoo wallaahi rabbiin duniyaa aakiraa kana haa kasaarsu na haa hongeessu jechuudha. Ajjeesee siqalee sin darbu akka gizee horii qalan agarte tiruu keessaa fuudhanii agarte nyaatan sanitti yeroo addunyaan ija dhiphinaatan misaayilota abbaa giddu galeessaa qaxxaamuranii fi taankoota daangaa Sudaan irraa asii fi achi fiigan daawwatu waraanni ijaan hin mul'anne kan qawwee fi baaruudaa caalaa onnee fi sammuu saba tokkoo diigee daara godhu dachee gammoojjii Arabaa keessatti gaggeeffamaa jira. Lolli kun waraana ilaalchaa kan dhiiga ofii fi obboleessa ofii irratti waltajjii TikTokii fi miidiyaa hawaasaa irratti dhangalaafamaa jirudha. Dargaggoonni Oromoo warri hiyyummaa fi dhiphinaan qe'ee isaanii baqatanii gammoojjii Saa'udii Arabiyaa keessatti argaman har'a diinaa osoo hin taane obboleessa isaanii irratti ajjechaa suukkanneessaa gaggeessaa jiru. Kuni gocha dhuunfaa miti. Kuni waraana bakka bu'iinsaa isa fiixee kan hooggantoonni afooshaa biyyoota dhiyaa Awurooppaa fi Ameerikaa keessa ta'anii maallaqaan gaggeessanidha. Jawar Mahaammad hayyuun siyaasaa fi qabsaawaan Oromoo gocha suukkanneessaa kana yeroo argu duula jalqabuun qaamota yakka kana duuba jiran kanneen biyyoota dhiyaa hanga Arabaatti jiran saaxiluun tarkaanfii jabaaf qopheessaa jira. Duula basaasummaa fi dippiloomaasii gaggeeffamaa jiru kana bal'inaan qabannee jirra. Mootummaan Sa'uudii gama isaatiin taatee kana yeroo qoratu gochi kun birmadummaa biyya isaa kan tuquu fi yakka daangaa darbee ta'uu isaa yeroo hubatu tarkaanfiin Sa'uudiin fudhatu yakkamtoota qabuu qofa osoo hin taane adabbii jumlaan lammiilee Oromoo biyya ishee keessaa ari'uu fiduu danda'a. Garuu Jawar Mahaammad kun akka hin mudanneef sochii bal'aa jalqabee jira. Bal'ina isaa ni dhageessu. Dhumarratti yaadaan garaan dhuraa gammoojjii Arabaa lafa ho'aa gammoojjii Saa'udii Arabiyaa fi Yaman gidduu jiru Jiizaan Kamisii fi Waadii Dawaasir imallee dhugaa suukkanneessaa onnee namaa dhiigsuu fi seenaa saba tokkoo guutummaatti xureesse kana ni mil'anna. Taateen kun dhugumatti yeroo ija ogeessaatiin xiinxalamu wallaalummaa qofa osoo hin taane daldala garbummaa ammayyaa fi shira dhiigaati. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii taatee kana dhokfamee jiru sirriitti ni hubattu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaa harkafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Ni arsii ajjeefte jannata galti. Inni immoo qaxaqqaxxee tumte ajjiri xixiqqoo akka nama waa masjiida keessatti waa sadaqateeti. Amma waliigaluu jira. Seenaa keessatti saba guddaa fi kellaa sibiilaa qabu tokko kuffisuuf inni yeroo hundumaa dhukaa saalaa qofatti hin fayyadamu. Tarsiimoon inni guddichi utubaa eenyummaa keessoo isaanii dhoosudha. Uummanni Oromoo inni seenaa keessatti gaachana walii ta'ee ardii kamirrattiyyuu yeroo wal argu ija imimmaaniitiin wal mararsiifatu sun har'a madaallii akkamiitiin obboleessa isaa akka diinaamaatti ilaaluu eegale. Iccitiin isaa summii gandummaati. Inni lafa jalaan sabboonummaa Oromoo diiguuf summii xiinsammuu fidee dandaan wal qooduu uumuudhaan tokkummaa Oromummaa ishee kellaa sibiilaa turte sana akka daaraa taatu godhee jira. Kuni tasaa kan uumame osoo hin taane shira diigamaa onnee sabaati. Wanti hunda caalaa sammuu namaa raasuu fi madaallii ji'oopolitiksii seenaa keessa jiru haalli itti shirri kun hojiirra oolaa jirudha. Waggoota kunnan dura daldala dhala namaa kan biyyoota Arabaa fi Awurooppaa gidduutti gaggeessu saboota ollaa keessattuu Eertiraa fi kanneen biroo turan. Har'a garuu madaalliin kun garagalee jira. Ilmi Oromoo dhiiga ofii isaa irratti faddaalummaa hojjechuu fi gara jabinaan obboleessa isaa gurguruutti bobba'ee jira. Maalii fi akkamitti as geenye? Kuni hiyyummaa qofa osoo hin taane kuni bu'aa sammuun saba tokkoo diigamee ilaalchi gandummaa akka uffataatti itti uffifamee safuu fi duudhaan saba sanaa guutummaatti akka laamsha'u godhamuu isaati. Garuu dho'iinsi dhugaan kan fakkii waraanaa kana xaxamaa taasisuu dhugaa awwaalame tokko saaxiluu isaati. Barreeffamoonni durii warri sirni nafxanyaa bara impaayiricha ijaaruuf fayyadaman Oromoo akka saba bineensaa isa nama qaluu isa seenaa isa seera hin qabnee fi gara jabeessa ta'etti addunyaatti fakkii kaasanii turan. Fakkii sobaa kanaa hayyoonnii fi qabsaa'onni Oromoo waggoota dhibbaaf falmaa dhiigaan haqaa as ga'an. Kuni duguggaa lubbuu qofa osoo hin taane ajjechaa eenyummaa fi seenaa isa fiixeeti. Dhugaa kana duudhaa fi saayinsii hawaasaa Oromootiin madaallu. Oromoon seenaa isaa keessatti saba seera gadaatiin buluudha. Safuun Oromoo nama ajjeesuu dhiisii biqiltuu muruu bishaan maddaa fi laga xureessuu fi bineensallee akka malee gochuu seeraan dhorka.
saba uumamaa hundaaf kabaja qabu saba guddifachaa fi moggaasaaf fayyadamee alagaallee ofitti qabee dhiiga ofii godhatudha. Har'a maafiyoonni maqaa saba kanaa xureessan safuu kana cabsan dhugumatti Oromoo osoo hin taane vaayirasii sirna diinaatiin sammuu isaanii keessatti facaafamedha. Kuni safuu caalaa rakkoo nageenyaa biyyaalessaati. Madaalliin dhiphinaa kun furmaata hatattamaa gaafata. Akkuma ibsame yakki suukkanneessaan kun daangaa siyaasaa kamiyyuurraa walabatee gaggeeffamuu qaba. Yakkamtoonni kunniin gandarraa dhufan yookaan garee siyaasaa kam jalayyuu yoo dhokotan ummatumaa eegumsi godhamuuf hin qabu. Mootummaan federaalaa fi naannoo Oromiyaa ajandaa kanaa akka dhimma yakka daangaa ceetii fudhatanii dhiibbaa dippiloomaasiitiin mootummaa Sa'uudii, Interpoolii fi biyyoota dhiyaa waliin ta'uudhaan neetwoorkii kana guutummaatti lafarraa xaa'uu qabu. Kuni dhimma siyaasaa keessoo miti, kuni dhimma birmadummaa lubbuu lammiilee fi fakkii saba tokkoo addunyaa irratti tiksuudha. Qaamoleen faddaalummaa fi shira kana duuba jiran isaan biyyoota dhiyaa Awurooppaa fi Ameerikaa keessa ta'anii afooshaadhaan maallaqa erganii lubbuu ilmaan Oromoo fixan hatattamaan saaxilamanii seera idil addunyaatiin gaafatamuu malee waraanni dhiigaa kun hin dhaabbatu. Uummanni Oromoo ofii isaatiif dammaqee summii gandummaa kana tufee fannoo fi finxaaleeyyii yaalaa qofa osoo hin taane finxaaleeyyii gandaa warra keessoo isaa dhiigaa jiran kana dhabamsiisuu qaba. Madaalliin injifannoo har'aa sammuu fi tokkummaa ofii qulqulleessuudhaan madaalama. Dhugaan ni moota, gantummaa fi gandummaan ammoo qabrii seenaa keessatti ni awwaalama. Yeroo addunyaan ija dhiphinaatan misaayilota abbaa giddugaleessaa qaxxaamuranii fi taankoota daangaa Sudaan irraa asii fi achii fiigan daawwattu waraanni ijaan hin mul'anne kan qawwee fi baaruudaa caalaa onnee fi sammuu saba tokkoo diigee daaraa godhu dachee gammoojjii Arabaa keessatti gaggeeffamaa jira. Lolli kun waraana mootummaa gidduutti lolamu miti. Waraanni inni dhugaanii fi suukkanneessaan waraana ilaalchaa kan dhiiga ofii fi obboleessa ofii irratti waltajjii TikTokii fi miidiyaa hawaasaa irratti dhangalaafamaa jirudha. Dargaggoonni Oromoo warri hiyyummaa fi dhiphina qe'ee isaanii baqatanii gammoojjii ho'aa Sa'uudii Arabiyaa keessattuu Waadii Dawaasirii keessatti argaman har'a diinaa osoo hin taane obboleessa isaanii ganda biraarraa dhufeen ajjechaa suukkanneessaa mudachaa jiru. Kuni gocha dhuunfaa miti. Kuni waraana bakka bu'iinsaa isa fiixee kan hooggantoonni afooshaa biyyoota dhiyaa Awurooppaa fi Ameerikaa keessa ta'anii maallaqaan oofanidha. Mee dhugaa dhooftuu fi dhiigaa kanaan haguuggii miiraarraa mulqinee ija ji'oopolitiksii hawaasummaa fi saayinsii waraanaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Jawar Mahaammad hayyuun siyaasaa fi qabsaawaan Oromoo gocha suukkanneessaa kana yeroo argu haasaa madaallii xiinsammuu namoomaa ibsu tokko dubbate. Bara wayyaanee irraa kaasee hanga bara biltsiginnaatti ragaa ajjechaawwan suukkanneessoo ilaalaan as ga'e. Gochi biyyoota Arabaa kun garuu akka amaatii miira naraasee jira jedhe. Namichi muuxannoo waraanaa hiraarsaa fi siyaasa shiraa keessa darbe kun dhiigni diinaan dhangala'u hagamiyyuu yoo nama dhukkubsee dhiigni obboleessa isaa gandaan qoodamee TikTok irratti kallattiin daawwatamaa qalu dhukkubbii seenaa kan yoomiyyuu fayyuu hin dandeenye ta'uusaa sirriitti saaxilee jira. Garuu madaalliin dho'insaa kanaa eessa jira? Akkamitti dargaggeessi hiyyeessi bishaan dhuguu dhabee gammoojjii keessa deemu haaloo gandaatiin qabamee obboleessa isaa qala. Iccitiin isaa meeshaa waraanaa bara dijitaalaa keessa dhokatee jira. Waraanni kun gammoojjii Sa'uudii keessaa hin eegalle. Waraanni kun kan eegale manneen jireenyaa mijatoo biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessaati. Hooggantoonnii fi abbootiin qarshii afooshaalee dachee dhiyaa keessa ta'an aarii fi of tuulummaa isaanii dargaggoota harka qullaa baqatanii gammoojjii keessa jiran irratti baachaa jiru. Isaan maallaqa erguun TikTok irra ta'anii onnee dargaggootaa bobeessuun diina keessan ganda eebeluu rukutaa nuus isin duuba jirra jechuudhaan abidda qabsiisuun kuni seera waraanaa keessatti injineeringii hawaasummaati. Namoonni biyyoota dhiyaa keessa ta'an kun lubbuu miskiinaa akka kaardiitti fayyadamanii of tuulummaa ganda isaanii ittiin tiksachaa jiru. Dhiphina kana hunda keessaa tarkaanfiin Jawar Mahaammad jalqabee tarkaanfii idilee miidiyaa hawaasaa miti. Kuni duula basaasaa fi dippiloomaasii isa fiixeeti. Jawar yeroo iyyannoo fi ragaa sassaabuu eegalu gowwoomsaa ololaa jala hin seenne inni sarara diimaa tokko lafa kaa'e. Maqaa dhugaa, iddoo dhalootaa, teessoo biyya dhiyaa amma keessa jiraatan, waraqaa eeyyamaa afooshaa fi koppii paaspoortii isaanii naaf ergaa. Kuni kan agarsiisu Jawar sirna qorannoo dhaabbata basaasaa hojiirra oolchaa jira. Inni ragaa sobaarraa of eeguuf viidiyoo fi sagalee namoota kanaa ofii isaatiin sakatta'e. Dhugumatti namoonni kun yakkamaa ta'uu isaanii erga mirkaneeffatee booda tarkaanfiitti ce'a. Kuni dammaqiinsa Tarsiimoo waadha. Wanti hunda caalaa yakkamtoota afooshaalee dhiyaa dhiphisuu fi hirriba dhabsiisuu qabu garuu tarkaanfiitti aanuudha. Jawar ragaa qabatamaa kana walitti qindeessee eessa geessaa? Inni kallattiin qaamota nageenyaa Sa'uudii fi Itoophiyaa akkasumas qaamota nageenyaa biyyoota dhiyaa Interpoolii, FBI yookaan poolisii Awurooppaatti dabarsee kennaa jira. Namoonni Awurooppaa fi Ameerikaa keessa ta'anii nuti birmaduudha. Seerri nu hin qaqqabu jechuun of gowwoomsaan har'a yakka shororkeessummaa idil addunyaa fi ajjechaa qindeessuutiin himatamanii harki isaanii cancalaan duubatti hidhamuuf sa'aatii 0 eeggachaa jiru. Haguuggiin teekinooloojii isaan ittiin dhokkatan guutummaatti daaratee jira.
Mee amma dhugaa kana gara madaallii ji'oopolitiksii biyya keessummeessitu mootummaa Sa'uudii Arabiyaatti haafinnu. Sa'uudiin biyya seera jabaa qabduu fi dhimma nageenya isheetiif obsa hin qabnedha. Dargaggoonni kunneen biyya ormaa dhaqanii nagaa biyyattii jeeqanii waraana gosaa fi gandaa gammoojjii keessatti yeroo geggeessan mootummaan Sa'uudii akka taphaatti callisee hin daawwatu. Sa'uudiin madaallii kana yeroo qorattu sochiin kun birmadummaa ishee tuquu fi yakka daangaa darbee ta'uusaa hubatti. Tarkaanfiin Sa'uudiin fudhattu ajjeessota qabuu qofa osoo hin taane adabbii jumlaa fiduu danda'a. Kana jechuun baqattoota Oromoo fi Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman warra hojii qulqulluu hojjetanii maatii isaanii biyyaa jiraachisan hunda kallattiin ariitee biyyatti deebisuu dandeessi. Yoo Sa'uudiin tarkaanfii kana fudhattee kasaaraan isaa maal ta'a? Dargaggoonni hiyyummaa baqatanii maallaqa erganii dinagdee maatii isaanii utubaa jiran harka isaanii qullaa aadaa'amanii yeroo deebi'an hiikamni dinagdee uummata keenyaa daangaa hin qabu. Kun yakka namoota muraasaa fi afooshaalee maraatotaatiin saba guutuu dhiphina keessa galchudha. Kanaafuu tarkaanfiin Jawar fudhachaa jiru yakkamtoota adabsiisuu qofa osoo hin taane lubbuu fi dinagdee dargaggoota keenyaa warra nagaa warra Sa'uudii keessaa hojjetan baraaruudha. Inni gochaa finxaaleeyyii kana hundeerraa kukkutee Sa'uudiif yakkamtoonni isaan kana qofa uummanni inni kaan nagaadha jechuun haguuggii dippiloomaasii uumaa jira. Dabalataanis dhimmi kun madaallii eenyummaa saba Oromoo addunyaa irratti gaaffii jala galchee jira. Oromoon seenaa isaa keessatti saba gadaatiin wal bulchuu, saba dhiiga walii tiksuu fi obbolummaa wajjin jiraatudha. Inni dachee keenya saamee qe'ee keenya irraa nu buqqisaa yeroo jiru kana keessatti madaalliin waraanaa keenya guutummaatti gara diinaatti xiyyeeffachuu qaba ture. Garuu sammuun gabrummaa fi dhiphummaa gandaa diina dhiisee obboleessa irratti eeboo akka qaru taasisee jira. Tiktookiin waltajjii beekumsaa ta'uu dhiisee mooraa dhiigaa fi kollaa seemii ammayyaawaa ta'ee jira. Akkatti namoonni nagaa daawwatanii ajjeesii qalii jedhanii tiyyanidha. Kuni dhukkuba xiinsammuu sabaatii kan hatattamaan qulqullaa'uu qabudha. Mee amma yaadaan garaan dhuura gammoojjii Arabaa, gammoojjii Saa'udii Arabiyaa fi Yaman gidduu jiru Jiizaan, Kamisii fi Waadii Dawaasir imallee dhugaa suukkanneessaa onnee namaa dhiigsuu fi seenaa saba tokkoo guutummaatti xureesse kana hamilannu. Kuni dhugumatti yeroo ijoo geessaatiin xiinxalamu wallaalummaa qofa osoo hin taane daldala garbummaa ammayyaawaa fi shira dhiigaati. Mee dhugaa dhooftuu kan haguuggii miiraa fi olola gandummaan duubatti dhokfamee jiru kanaam ija saayinsii yakkaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Viidiyoon daangaa Saa'udii irraa ba'aa jiru ija namaa idileetiin yeroo ilaalamu waraana gandummaa fakkaata. Arsii fi Harargee, Walloo fi Jimmaatu wal fixaa jira jedhamee lallabama. Garuu ragaan dhiyeenya saaxilamee fi ogeeyyiin dhimma kana dhiyeenyatti hordofan dhugaa sammuu namaa bitaa galchu tokko ifa baasanii jiru. Kuni waraana gandummaa miti, kuni waraana dantaa dinagdee fi maafiyaa isa fiixeeti. Gandummaan uffata yakkamtoonni kunneen dhugaa ittiin dhoksanidha. Iccitiin dhohiinsaa dhiigaa kana eessa jira? Dargaggoonni hiyyummaa baqatanii bishaan garbaa qaxxaamuranii yeroo daangaa Yamanii fi Saa'udii kaan akka nagaa yookaan hojiin argatan achitti kiyyoo dallaalotaa fi maafiyaatiin qabamu. Maafiyaawwan kun eenyu fa'i? Isaan obboleeyyan isaanii warra Oromoo, Tigree yookaan Amaaraati. Dargaggoonni reefuu baqatanii dhufan kun qabamanii akka garbaatti gurguramu, ni reebamu, ni gudeedamu, maatii isaaniirraa immoo qarshiin ittiin hiikaman humnaan gaafatamu. Yeroo tuutni maafiyaa tokko garee maafiyaa ganda biraa kan maallaqa saame yookaan nama qabatee jirurraa faayidaa kana humnaan fudhachuu barbaadu waraana eegala. Udarra immoo waraana saamichaa kana akka waan waraana gandummaa fi eegumsa sabaa ta'etti viidiyoodhaan waraabanii miidiyaa hawaasaatti baasu. Kuni saayinsii yakkamaa keessatti yakka dantaa ijaarsa maqaa gandaatiin dhokfamudha. Wanti hunda caalaa onnee namaa cabsuu fi qaanii seena qabeessa ta'e garuu namoota shira kana duubaa jiranidha. Dargaggoonni gammoojjii keessatti rasaasaa fi sibiilaan wal fixan kunniin loltoota bakka bu'ootaa qofadha. Gooftoliin waraana kanaa eessa jiru? Ragaan suukkanneessaa kun akka ibsutti gooftoliin kunniin magaalaa Riyaadii fi Jiddaa keessatti uffata jaarsolii biyyaa yookaan hooggantoota afooshaa uffatanii iddoo bashannanaa Israa jedhamu keessa taa'u. Isaan qilleensa qabbanaa jala taa'anii shiishaa xuuxaa dhugaa dargaggoota kanaatiin daldalu. Maallaqni gammoojjii keessatti uummata miskiina irraa saamamee fi maallaqni ittiin hiikamuuf guurame kun dallaalota Riyaad jiran kanaan walitti qabamee karaa seeraan alaa gara Itoophiyaatti ergama. Dhiigii gammoojjii Saa'udii keessatti dhangala'ee Finfinnee fi Adaamaa keessatti ijaarsa viillaa fi veetiitti jijjiiramaa jira. Dargaggeessi keenya gammoojjiitti akka lukkuutti yeroo qalamu hooggantoonni maafiyaa kun kallattiin dhiiga isaanii dhuganii tujjaarotaa ta'aa jiru. Qo'insiin guddichii fi furmaanni dhumaas keessa jira. Waraanni TikTok irratti gaggeeffamu kun meeshaa waraanaa ammayyaawaa caalaa sammuu dhalootaa fi kabaja saba Oromoo addunyaa irratti lamsheessaa jira. Mootummaan Sa'uudii biyya seera jabaa fi nageenya isheef obsaa zeeroo qabdudha. Yoo shirri kun akkasitti itti fufee Sa'uudiin madaallii waraanaa kana cufuuf adabbii jumlaa fayyadamuu dandeessi. Kana jechuun dargaggoota nagaa warra dhiigaa fi dafqaan hojjetanii maatii isaanii biyyaa jiraachisan dabalatee Oromootaa fi Itoophiyaanota hunda kallattiin biyyatti ariiti jechuudha. Kuni madaallii dinagdee uummata keenyaa guutummaatti diiga.
Kanaafuu tarkaanfiin fudhatamuu qabu tarkaanfii dilee osoo hin taane tarkaanfii sa'aatii zeerootiin. Jalqaba namoonni biyya alaa Ameerikaa, Awurooppaa fi Sa'uudii keessa ta'anii tiiktookiidhaan dhukaasa gandaa fi ajjechaa kana labsan waraqaa eenyummaa fi teessoon isaanii guutummaatti qindaa'e dhimmi isaanii qaama nageenya idil addunyaa yookaan Interpooliin dabarfamuu qaba. Lammaffaa namoonni dhiiga sabaatiin tujjaaranii maallaqa hawaalaadhaan gara Finfinnee fi Adaamaatti ergan hordofamanii maatiin isaanii fi qabeenyi isaanii Itoophiyaa keessatti seeraan ugguramuu qaba. Sadaffaa namoonni gammoojjii keessatti nama qadhaa turan har'a dhoksaatti gara biyya Itoophiyaa deebi'anii keessa jiraatan qoratamanii seera duratti dhiyaachuu qabu. Walumaa galatti dho'iinsi gocha suukkanneessaa kun addunyaa fi uummata Oromoof dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Oromoon diina alaa kan taankii fi xiyyaara qabu ofirraa ittisuu ni danda'a. Garuu diina keessoo isa sammuu gandaatiin isa summeessee diigama isaa daldalu kana mo'achuun qormaata isa guddichaa ta'ee jira. Dulli Jawar Mahaammad labse kun duula namoota hidhuu qofa miti. Kuni duula sammuu sabaa qulqulleessuuti. Namoonni biyyoota dhiyaa keessa ta'anii gocha kana bobeessan isaanis waraana Oromoo diiguu keessatti gooftoota dhiigaati. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.